Ijaarsa gamoo mana jireenyaa barsiisotaaf kutaa magaalaa Lammii Kuraatti ijaarama. Barsiisota 6,194 waldaalee 57 gurmaa'anii kaffaltii duraa persantaa 25 birrii biliyoona 3.8 ol kan qusatan. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti barsiisota qarshii qusataniif manni jireenyaa ijaaramaa jira. Kutaa magaalaa Lammii Kuraatti ni ijaarama. Barsiisota 6,194 waldaalee 57 gurmaa'aniif kaffaltii duraa persantaa 25 birrii biliyoona 3.8 ol kan qusatan. Kaffaltiin persantii 75 immoo liqaan haalli kan mijateedha. Lafa hektaara 40 birrii biliyoona 24 ol baasu irratti ijaarama. Mootummaan birrii biliyoona 5 ol beenyaa kaffaleera. Gaaffilee barsiisonni dhiyeessan keessaa dhimmi mana jireenyaa isa ijoodha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees deebii gahaa kennuuf sochii qabatamaa eegalee jira.